kallubuuf qabeenya fida dini ta'e yoo fudhachuun kan kee khayrii qaba ta'e kan oolu ta'e baguma kee ta'e alhamdulillahi mooticha ol ta'e salphina tokko malee nama harka kee gahe hojiidhaan tokkichummaa kee ragaa bahe ati noora ammati nama kan kee ta'e ummata si jecha waan qaburraa bahe gabroottaan gaggaarii lubbuun har'a ga'es ati lugusadhu yaa mootii ol ta'e namni rabbiin ta'e buraada fi ga'e nama guyyaan gahe waan hambisu namni amanne yaa rabbi rahmata keetini nuufis gidmaadini fiixaan nuuf abaasu akka saalihoota wajjin nu taasisu faana muumintoota rabbiin nu abaasu harkasaa kajeellaa kan nu badhaasu gufuudhiin islaamaa nu jala hakaasu kan walitti dhufeenya ummataa facaasu kan ummata islaamaa yaadaan adda baasu diiniin umaan ta'uu isaafis waan baasu najaanu waa baasu kaydiin siif jennee amanne yaa rabbi rahmata keetini adeemsi baatila hanga fedhe turu barasaaf murtaa'ee biran kattaamuru seerri jaahiliyyaa hammam tatawwuru abadan rakkina ilma namaan furu seerri shaaramne kan rabbi maleen jiru jallataan jallisaan danda'een jijjiiru rabbiin ofiifti isaa waan dubbatee jiruun gooftaa qajeeluma abbaa fedhee firu innahu huwal awwalu wal aakhiru kan saaquuf afaarun mootii duniyaatiin amanne yaa rabbi rahmata keetini meeshaan keenya du'aa hidhayaa boleessa jabaattus qabaattus ilmi namaa yeessa annu rabbiin kajeellaa isatu dureessa najaan waa baasu shirrii gubbaaf keessa isa beekamu naafiqa diinii keessa beekuusa wallaaluu diinii miidhukee. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأغر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله منها. أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردوفتوتا Oromoo Muslim Media yookaan peejii Oromoo Muslim Media hordoftan bakka jirtanitti nageenyi onnee kiyarraa burqesin raqqabu isiniin jecha barnaamija keenya kan torbe irraa barannu haasa'aatiillee wal jijjiiramuu seenaa sahaabota rasuula rabbii barachaa turre torbeerra haga ammaatti kutaa tokkoffaa sahaabaa 10 barannee jirra. torbee lama ammoo walitti aansinee sahabaa 5 gaafii 5 gaafii 25 isiniif qopheessee ture. torbee lammaffaallee sahabticha gartee jahaffaa irraa amma 10ffaadha akkasuma gaafii 25 waliigalatti gaafii 50 isiniif qopheessee ture. guyyaadhaa ammoo inshaallahu albaarii warroonni sadarkaa qabanillee akkuma jiranitti tahee deebii isinii deebisa haddaan booda ammoo inshaallah warri dudda duubaan dhufee gartee duratti tarullee hin jiru namoonni tokkorraa hamma 3 eenyu akka ta'e qophaahee jira inshaallahu albaarii torbee badhaasa keessan wajjin walitti deebinaa haddaaf ammoo gurra caqasaa deebii isaa inshaallah akka armaa gaditti ta'itti wajjin laalla. deebii
gaafii galchee duraa tokkorraa hamma shanii Sa'iid ibnu Aamir al-Jumahiyyii irraa eegalee hamma eegasii gartee shanaffaa isaatti wajjiin laalla jechuudha yaa obboleeyyan kiyya. Gaafii tokkoffaadhaa sahaabtichi du'a isaa duratti salaata raka'aa lamaa salaatee ajjeefame eenyu jedha. Deebiin isaa Khubayb ibnu Adiyyiiti. Khubayb ibnu Adiyyii jedhama. Raka'aa lama salaatee gama gartee fuula akiraa deeme radiyallahu anhu ardaaha. Gaafiin lammaffaadhaa warri Khubayb ibnu Adiyyi jettan argattanii jirtanii Kabbaabii miti Khubayb warri Kabbaab jedhellee ni jira. Khubayb ibnu Adiyyi warri jedhe gaafii guutuu argattan jechuudha. Gaafiin lammaffaadhaa Khubayb ibnu Adiyyi radiyallahu anhu Sa'iid ibnu Aamir irraa maal hubate yookaan maal barate kan jedhu ammoo aqiidaan dhugaa waan hin dandeenye nama gartee dandeessifti jechuu barate. Aqiidaan dhugaadha imaanni dhugaadha jechuudha. Imaanni dhugaa yookaan aqiidaan dhugaadha waan hin dandeenye nama dandeessisi jechuu irraa hubate. huwa anna الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. نمتجسون كان صحابون رسول ربي أكسست جالتسوني شوفوا ما إيجاسي جاللهن دخيستي كان أكسست جالتسوني نبي إيجاسي سمر عججمي يوكان نبي جاتشي ربي جاتشي من فوق السبع السماوات إرجه نبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي رقاته اللي hubachiise nama kana rabbitu gartee erge ummata boodaatiif Muhammadun Rasuulullah namni kun dhuguma nabiyyiidha dhuguma angartee nabiyyii keessani jechaa irratti kan nama yaamusan dhugaatahu hubate. Warri kanniin lamaan barreessitan argattanii jirtan jechuudha. Gaafii sadaffaadhaa deebii gaafii sadaffaadhaa Khubayb ibnu Adiyyi maal jedhee warroota isa fannise yookaan isa ajjeesuuf fannise yookaan isa ajjeesuuf qopheesse irratti maal kadhate ka jedhu san ammoo du'aa'ii irratti kadhate. Rabbiin irratti kadhate. Allahumma ahsihim adadan yaa rabbi hunda isaaniituu gartee bakka mataa irraan hambifne fixi. واقتلهم بددا الددان اللي يا ربي هباسي ولا تغادر منهم أحدا تقرى ورقرتي كان عذابين أجيسي كان نمت كلنا بسنجري خالق إساء خالة يجودا. اللهم أحسيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ربي ورخنا الرانا نمت كلنا بسن الددان اللي فتي nam tokko nan bisin jedhee rakkarate jechuudha. Gaafii garteetiinii sadaffaadha seenaa Sa'iid ibnu Aamir keessatti wanni nuti hubanne yookaan wanni nuti gartee deebisuu qabnu akkana jedha. Gaafiin arfaffaadha warri himsaa nama himachuun amiirota himachuun beekamaadha. Akkaan bartee barannee jirra maasha Allah. warri himsaa Sa'iidin waa hagamiin himatee jedha. Waa hagamiin himate warri waa tokkollee jedhe gariin lama jedhe gariin sadii jedhe gariin afur jedhe warri afur jedhe sun sirrii deebisee jechuudha. Waa afuriin himatan fashkawhu ilayhi wa dhakaru arba'an min af'aalihi كل واحد منها أعظم من الآخر. waa afuriin isa himatanii dalagaa isaa irraa jechuudha. Cuftummaan kun kaantara ka tokkoffaa ka lammaffaa tara ka lammaffaa ka sadaffaa tara dubbii ajaa'ibaatiin himataniin arfanuu
ofirraa deebisee jira jechuudha. Daanyaa mu'mintootaa Umar ibn Khattaab yookaan abbaa Hafsaatti qajeelaan kuni kana tuntanaafi kun akkana jedhee arfanu adda addaan deebisee jira. Waa afuriin himatan jechuudha. Waa afuriin isa himatan. Gaafii shanaffaadhaa deebii isii akkana. Gaafiin Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu Sa'iid ibn Aamir diinaara hagamii kenneef ka jedhu warri diinaara 100 jedhe dhabe, warri 100 jedhellee dhabdanii, warri takka jettanillee dhabdanii, warri 500 jedhellee ni jira, warri 70 jedhellee ni jira, warri 1000 jedhe argate 1000 takka ergeef jechuudha. 1000 takka ergeefi jechuudha. 1000 takka ergeefi. Summa ba'asa lahu b1,000 diinaarin liyasta'iina bihaa alaa haajatihi. Eegasii gartee diinaara 1000 ergeefi 1000 san argite haati manaa isaa alhamdulillahi alladhii agnaanaa min khidmatika اشتر لنا مؤنة واستأجر لنا خادما. فقال لها وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت وما ذاك؟ والنمان كان أولي مالي يا أبا وراك يا جتين وقود دينار كما أرقيته كما قرتيكشن عمر بن الخطاب يوكان دانيا من توتا أكنت gargaaramuuf ergeefi. Haa ta'u haati manaa isaa gammaddee diinaara 1000 kana haadimaan garteetiin nu kireessi, ammallee meeshaa manaa garii keessaa nuu bitiin jetteen. Alhamdulillahi faaruun khaaliqatti haa jiraatu, rabbitti haa jiraatu. Rabbi eegasii gacheetiin alhamdulillah agnaanaa nu duroomse min kidmaa kan keerraa jetteen. Amma mallaqa argannee jirra, haadimallee nu kireessi warra nuuf dalagu, ammallee gartee meeshaa manaa waan hin qabne jira nuu bitii jetteen. Hagam gartee ergeef jechuudha diinaara 1000 takka ergeef warri 1000 jettan argattanii jirtan jechuudha. Gaafii shanii seenaa Sa'iid ibn Aamir al-Jumeehii asi keessaa baanee jirra jechuudha. Gaafii jahaffaadha seenaa Tufayl ibn Amri keessa jirra. Gaafiin jahaffaadha hamma gartee 10 waa'ee seenaa Tufayl ibn Amri irraa nuuf dubbatti waan saniin alan baane jechuudha. Seenaa Tufayl ibn Amri Dawsii irraan hin baane jechuudha. Gaafiin jahaffaadha Tufayl ilma Amri gosa tamirraayi warri jedhu gosa gartee Dawsii irraayi, gosa Dawsii. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس. لالي طفيل المعمري دوس الراي تعالى قلت قبيلة دوسيتي ور دوس جتني أرقتني جرتن جتشورة في الجاهلية زمن برينتما كيست تعالى ورات جتشورة. قافي تربفادا سينا طفيل بن عمرو كيسا جتشورة. طفيل بن عمرو الدوسين Tufayl ibn Amriitiin wayta inni gama galchee gosa isaatti deebu. Tufayli wayta gama gosa isaatti deebu rasuula rabbii maal kadhatee, rasuula rabbii maal gaafatee jetti. Rasuula rabbii irraa eega galchee islaamummaa qabatee shahaadaa qabatee waa barate gama galchee Dawsitti deebuuf hogguu ka'e rasuula rabbiitti waa himate sallallahu alaihi wasallam. qajeelatti qayyabadhu, qajeelatti hubadhu gaafate rasuula rabbii waa gaafate. Rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam waan inni gaafate sanillee isaaf kenne jechuudha, isaaf deebise jechuudha. فادعوا الله ربي ناكدو أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعو الله أن يجعل لي آية تكون لي إيغسي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية يا ربي ملتو وهي قولي في جلئه خالق أجر رسول ربي هلك والقبته. رسول ربي صلى الله عليه وسلم أنبياء بودا إمام نيغتي وردراتي في بودا
harka ol qabate kaaliqa jara akkasumatti rabbii illeen gachee hoo mallattoo addaa godheef jechuudha. fatahawwala nuuru eegasii wagguu rasuula rabbii kadhateef nuuratu fuula isaa irraa ifa jechuudha. wagguu eegasii gartee fuula isaa irraa nuurri ifu du'aa'ii kadhatee gartee chiinii Tufayl ibn Amri Dawsiilleen yaa rabbii gooftaa kiyya amma gartee nuura kiyya yookaan ifaa kiyya ka fuula irraa na ifu kana taabota isaanii gabbartii isaanii sandidee jennaan mujiizaan gartee isa tuqee ibiddi fuula isaa irraan bahe naan jedhanii balaan gartee ibiddaa fuula gartee isaa irraan bahe naan jedhanii nakkolfanii naan jedhanii xiqqeessanii yaa rabbii gartee nuura kiyya kan fuula irraan gartee naa baafte kana naa jijjiirii jedheen. wagguma san fatahawwala nuuru du'aayin isaallee qeebalamtee rabbiin gartee fuula gartee ifnana fuulaa isaa san maalitti jijjiiree fi fatahawwala nuuru fawqa fi ra'asii sawti فيجعل الناس يراعون ذلك النور في صوته كالقنديل المعلقة. رب سبحانه وتعالى بقدرته وبعزته دندت إساتين جبين إساتين نور فول الرائف سني قمك أتشي ألنجيك يات دي بسيجد دوبا قرتي طفيل مرأم الدوسين وقو قرتي قارا قبا قدبو نور دي كن إفاف جتشورا سبحانه وتعالى نور قرتيتين أتشي قرتيتين ألنجي سائر افتقنا لولالش سنمني جتشورا خنافويو أتشي alangaa isaa irratti rabbiin nuura godheef warri jedhe ifaa godheef warri jedhe gaafii dhugaa deebise jechuudha. gaafii dhugaadhaa gaafiin gaafatamte tan gaxxamtu deebise jechuudha. gama 8ffaatti seenna. rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam gosa dawsiitii maal kadhate? رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافا كان أبو هريرة اللي برجرا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه صحابتي قلت كمان سن برجرا كان حديثه الدون أودي سيسوني وقو إيقاسي رسول ربي حركة وفي كان ألقابو جني صداع ليجد مالي في جنان أكوار رسول ربي قصصا الرتي بلاوي كانتو تهيم الدميجد قروا رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جديني اللهم اهدي دوسا يا ربي قلتي قصة دوسي أجلتي جدي الرسول ربي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اهدي دوسا يروسا ديكنا جدي يا ربي قفتاك يا قصة دوسي كانك أجلتي جدي ديبي لنا كس جتشورا وركس جتن ديبي فتن جتشورا قافي سقلفادا طفيل من عمرو الدوسي كيسا جرى جتشورا منام طفيل من عمرو الدوسي أرجع كيسا منام إني أرجع كيسا نافهمي جرى تقول ورهم أرجع تجرى وري لما هم اللي أرجع تجرى وري صدهم اللي أرجع تجرى كان تقوهم اللي كان لما هم اللي كان صدهم اللي كافين قرتي أن كان كيسا تقو ما ديبسي وان سينجروف نم تقو ديبسي اللي أرجع تجرى كان لما ديبسي اللي أرجع تجرى دوبا deebiinisi illee akkana jechuudha. Tufayli gachee kadhatti manaama arguu ni yaadanna jechuudha. manaama arge jechuudha. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة كما قرتي دري قرتي يمامات لولا فقود يمني رأى رؤيا منام أرجه فقال لأصحابه صحابة ساتين جري إني رأيت رؤيا أني منام أرججرة فعبروها لي إسيتنا مينا فيك جديني قافته فقالوا وما رأيت ما معلومة قرتي جدانيني قافتني قال نجرين دوبا رأيت أن أرججر أن الرأس قد هلك تكا وأن طائرا خرج من فامي وأن امرأتي أدخلتني في بطنها وإن ابني أمرا فجعل يطلبوني حثيثا لكنه هيل بيني وبينه
warra gartee kanniin mara keessaa tokko deebise argatee jira kan lama deebisillee akkasuma jechuudha. Ani gartee manaama isaa keessaa tokko an argee jiraa jedhe kan mataan kiyya haaddamu jechuudha. Kan mataa kiyya haadan argee jira sun eegasii dhayiinsa seefiin isa dhahanii isa ajjeesan jechuudha. Wa inna xaa'iran ammallee allaattiin tokko bararaatumaan dhufee afaan kiyya keessaan bahee jedhe. Afaan kiyya keessaani bararaa wahii bahee jedhe. Afaan kiyya keessaan bararaa wahii bahee jedhe suni ruuha gartee wagguusan isa keessaa baate jechuudha. Ammallee intaloon takka garaa ofii keessa na seensiftee jedhe suni qabrii gartee gaafsan keessatti awwaalame lafa gaafsan yookaan qabrii gaafsan gartee inni keessatti awwaalame jechuudha. Ammallee garteetiin amriin kiyyaa akkaan na barbaade jedhe garuu nan arganne jidduu kiyyaaf ka isaattu girdoon godhamee jedhe. Dhugama gaafsan inni ajjeefamne inni bahee jira gaafsan inni lubbuun bahee hin argannellee gartee shahadaa gaafsan gaafa biroo argate jechuudha. Warri manaama kanniin keessaa tokko himtanis kan mara himtanillee akkasitti argattan jechuudha. Gaafii gartee 10ffaadha Tufayl ibn Amr ad-Dawsi irraa jechuudha. Amr ibn Tufayl maaliif nyaata Umar ibn Khattaab biraa kahe wagguu garteetiin ilma isaatiif ilmi kun kan gaafa gartee abbaan manaamaan argeessanii ilmi kiyya na barbaada jidduu kiyyaaf ka isaattu girdoon godhamee jedhe na argachuu hin dandeenye. Isaan inni kun gaafsan harki isaa muramee jira. Harki isaa kan mirgaa muramee jira. Achitti bakka abbaan gartee awwaalame sanitti awwaalame harki isaa illee laal. Sahaabaa gartee jira ka qaamni isaa gartee gariin jaannata keessa bararu irraa tokko. Jaannata keessa jiru irraa tokko laal. Isa duratti qaamni isaa deeme maashaallah. Jaafariin fan beeytanii mire kan harki isaa gartee lamaan tiin jaannata keessa bararu nun jedhe rasuula rabbii salawaatullahi wasalaamu alayhi Jaafaru xayyaara. Tufayl ibn Amr ad-Dawsi illeen abbaa isaa wajjiin harki isaa dirree yamaamaatti awwaalame. Duuba wanni inni gartee nyaata Umar ibn Khattaab daanyaa mumintootaatiif kalaahe irraa wanni inni baqateef maalii ka jedhu saalfateeti. Harka isaa kan murame san saalfatee irraa kahe jechuudha. Duuba garteettiin daanyaa mumintoota Umarillee deebii addaa deebiseefi maashaallah. Wallaahi nyaata gartee kana nyaadhu jedheeni haga ati dhuftee harka gartee muramaa saniin walitti maktutti hin nyaadhu abadan jedheeni. Khottu harka kan kee kan murame saniin tuttuqii akkasin nyaadhaa jedheeni. فتنحى عمرو عنه فقال له الفاروق ما لك لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك والنئة نياتا سن إرى فقاتف هرككن كي كان دري يماماتي مرمسا سالفتيتي نفقاتا جدين قال عجل يا رسول يا أمير المؤمنين نعم إيدوغا ما سالفتيتي كاي جدين لاني duuba warillee gartee nyaanne qabee waamee nyaachisa jechuudha gartee harkuma sanii jechuudha. Nama dirree kana bakka kana taa'u keessa namni gartee qaamni isaa gariin jaannata keessa jiru si'i jedheeni beekta. Sadarkaa akkana argate warra sadarkaa akkasii argatu rabbiin waa taasisuun gaafiin 10 asirratti hobbaate jechuudha. Gaafii gartee 11ffaadha seenaa gartee Abdullah ibn Huzaafaa keessa seennee jirra jechuudha. Haga ammaatti deebii 10 sahaabaa deebii 10 deebifnee jirra sahaabaa lamarraa jechuudha. Gaafii 11ffaadha seenaa gartee Abdullah ibn Huzaafaa irraa. Abdullah ibn Huzaafaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam mootota biyya tamii keessatti ergee jedha. Mootota biyya kamii keessatti ergee warri jedhe warri lama jedhe argate mootii biyya lamaa keessatti ergeeffattee nama leencasan jechuudha. Lama mootii gachee biyya lamaa keessatti ergee Khisraa mootii gacheetiin Fursiitii fi Qaysar nama jedhamu mootii biyya Ruumii keessatti erge rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam
akkas jechuudha. Gaafii 12 Abdallah ibn Huzaafaa kallacha mootii kamii dhungate yookaan sammuu mootii kamii dhungatee jira ka eenyuuti? Warri eegasii mootii Qaysaraa jettan argattanii jirtanii. Qaysar nama jedhamu mootii biyya Ruum bulchaa Ruumii gartee Ruumii guddoo gaafsanii jechuudha. Mootii gachee Ruum Qaysar nama jedhu Qaysar warri jettan gartee argattanii jirtanii. Kisraa warri jettan dhabdanii jirtan jechuudha. Qaysara kan Qaysaraa san dhungate jechuudha. In dhungate ajaa'ibaaf dhungate waan dhungateef illee gartee gaafii deebii keessatti ni arganna jechuudha yoo Rabbi fedhe. ثم دنا منه وقبل رأسه فأمر ملك الروم أن يجمع له أسار المسلمين كلها. إيغا غتي إني dhungate waan inni jedheef san illee guuteef illee jechuudha. Akkana sababa dhungateef illee inshallah gaafii keessatti gartee na dhufe na fakkaata. Gaafii 14 jechuudha. Gaafii 13 sahaabiin Abdallah ibn Huzaafaan kallacha kaafirtichaa dhungateef maaliif dhungate? Abdallah ibn Huzaafaadha Qaysarin mootii Ruumii maaliif dhungate? Wanni inni dhungateef maali? Kan jedhuufi ammoo 13ffaan deebiin isaa akkana. Akka inni booji'amtoota hunda warra eegasii booji'amee harka isaa jiru gadi dhiisuufi. Duubaan si dhungadhaa warroota gartee sahaabtota tiyya kana sahaabtota rasuula Rabbii warra na wajjiin jiran kana warra kanniin na gadhiiftaa jedheen. Yoo warra kana gadhiiftu si dhungadhaa jedheen. Si gadhiisaa tummaa na dhungadhu jedheen. Duuba ni dhungatee namtichi illee Qaysarillee gartee dubbii san hin ganne gaduma dhiiseef jechuudha. فقال الطاغية هنجد جلتان كوني النس قيسري هل لك أن تقبل رأسي أتيغتي سموك يغتي لنغتشو سيف بقى جرين يو أتكس غوتي وأخلى عنك أن اللي غتي كراك الله سيف قولا وانا تجت مرا سيف غوتا جرين. فقال له سانجر عبد الله بن حذافة وعن جميع عشار المسلمين أيضا نعم. شوف قلتي صحابوتا قلتي رسول ربي والرأم قلتي نوجين دفعته تكنا هندنا قد لفتارين جديني إن اللي قد لسيفي أكسيت دنغت جتشولا. غافي قلني أرففادا موتين فرسي يوكان كسرا كان جدامو بازاني يوكان بكبوآ يمانيتي تليا مال جتو بريس كسرا جتشولا بلچان فرسي يوكان إيراني أما بكبوآ غتي إساني كم يماني جرو نما نمتيجا مقان إسا بازان جرانوتي إرگيجرا تليا إرگيجرا مال جتي تليان كوني سنين جرا غافين. أما خسرا فقد كتب إلى باذانة نائبه على اليمن أن بعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز الرجلين جلدين من عندك وامرهما أن يأتيني له وان جدين نموت لما ورانا لما ججبا warragartee intelligensii jedhan kana jajjaban nama lama waraana kan keessa baasi nama garteetiin rasuul ofiin jedhu kana ka biyya gartee Hijaaza biyya Arabaa keessatti argame kana akka qabee nabira fidu godhii jedheen. Nama lama jajjaba biyya gartee Arabaa Hijaaz jedhaniin yogguusani bakka inni jiru qabdee akkanatti hin dhuftu jedheen. Namni sun rasuula Rabbiiti. Jara lamaantu rasuula Rabbii dhufee fuudhanii deemuunidha akkasi kaa'oon isaanii ittiin milkoofne jechuudha. Ittiin milkoofne gaafa jarri sun ergamtee Yaman irraa ergamtee
makkaan dhuftee makkarraa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam dhabdee madiinatti gacheechi dhufte mee gacheechiini rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam eega irraa hubacheen booda mee amma gartee dadhabbii qabdanii kararraa dhuftanii amma rafaatiin boru ganama walitti deebinaa jedheen ganama wagguu gartee jarrii silaa rasuula rabbii fuutee deemuuniif silaa qophooftee nashaatte rasuulli rabbii salawaatullaahi wasalaamu alayhi dubbii ajaa'ibaa isaaniin jedhe suni maal jennaan barni namtichi gartee moochiin suni kan Kisraa jedhamu sun bar du'ee jira guyyaa akkanaa sa'a akkanaa baatii akkanaa du'ee jira barii jedheeni akkasitti rifachiise jechuudha argachuu hin dandeenye yoo dubbiin kun akkuma ati jette kana taate gallee himnaa yookaan beekaasii wabbaatee warri kun warra jajjabeetteeni galtee gartee deebiillee deebiftee eegasii galchee dubbiin galchee rasuulli rabbii jedhe sun dhugaa taatee argamte bazaanillee nama galtee islaamummaa shahaadaa qabatu ta'ee argamee jira jechuudha alhamdulillaahi rabbil aalamiin gaafii 15ffaadha seenaa galchee Tufayl ibn Amr ad-Dawsi keessa jirra jechuudha gaafii 15ffaadha Abdullah ibn Huzaafaa jechuu kiyya mootichi galtee sahaabticha harka butee xalayaa harkaa butee dallansuun mootichi yookaan sahaabticha harkaa bute dallansuun waliin xalayaa gachee rasuulichi erga ciccire sun eenyu dallansuun namni gacheetiin mootiin yookaan bulchaan sahaabaa rasuula rabbii irraa xalayaa rasuula rabbiichi erge butee ciccire sun eenyu jetti xiyyaaqeen akkasi gaafiin asilaan akkasi xiyyaaqeen isinii galaami xiyyaaqeen yookaan gaafiin yookaan asilaan yookaan su'aalli afaan warra biyya naatiin mootichi sahaabticharraa xalayaa fuudhee ciccire sun eenyu jedhamaa jetti gaafii 15ffaadhaati duuba namni sun eenyu warri jedhu Kisra فلما قدم عبد الله بن حذافة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى نملس كسرى يجورا كسرى سني قلامي كسرى موتيقى تفرسي يجورا وتمزيقه تشروقة تيتين كتاب رسول ربي كأني ترقت عليا فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال مزق الله ملكه رسول ربي قد جتتك اللين جنة كان الرالي قد تقرن قال مال جلي قد رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه فداك أمي وأبي يا رسول الله مزق الله ملكه ربي موت ما كان كي هاتشرو ده بلشين سكن كي كان هاتشرو جده أقسمت اتشرامي ارتي صحابة رسول ربي لما تكون أيت موت جتشورا غلبت الروم قرآن كيستي سورة الروم دفتي جرتي جتشورا أكسي namni gachee Kisraadha jettan yookaan mootii Fursi jettan argattanii jirtan jechuudha gaafii 16ffaadha seenaa gacheetiin Umayr ibn Wahabii keessa jirra gaafiin akkana jetti gaafiin akkam jetti gaafiin akki jettu akkana sahaabtichi Umar ibn Khattaab garii ijoollee tiyaa irraa gama gacheetiin kiyyatti jaalatamaadha jedhe sun eenyu jetti garii ijoollee tiyaa irraa gama kiyyatti jaalatamaadha jedhe Umar ibn Khattaab namni sun eenyu jennaan abbama seenaa keenna kana jechuudha abbama gaafii keenna kana jechuudha Umayri gaafa duraa karkarroo garteetiin caalaa jibba garteetiin Umar ibn Khattaab gaafa inni islaamummaa fudhatee quraana rabbii baratee kitaaba rabbii baratee iimaana milkaa'e Umayr garii ijoollee tiyaa irra لقد غضى أمير بن وهب رضي الله عنه أحب إلي من بعد أبنائه عمر بن الخطاب أكنجي لقد قلت هجرة أمير بن وهب الرجال تما قلت نمات هجرة قري المانتيا الرجل عمر بن الخطاب فارس هجرة يجورا نمني سني أبا مقافي كينا خنسينا أما قلت أرففا في النكنا أمير الموهبيتي
gaafii kudhanii torbaffaadha. Gaafii kudhanii torbaffaadha jechuudha. Gaafiin kudhanii torbaffaadha akkana jetti. Umayr ibn Wahab haala Makka keessa jiruun gara Madiinaa deemee akka rasuula ajjeesu eenyu waliin mari'ate? Eenyu wajjiin mari'ate jetti. Eenyu wajjiin silaafuu galteetiin Makkarraa Madiinaa deemee isinirraa lafa kaayaa, isinirraa boqachiisaa jedhe rasuula rabbii tiin sallallahu alaihi wasallam gaafaa galtee Makka keessa jiru. Eenyu wajjiin mari'ate ka jedhu suni Safwaan ibn Umayya. Warri Safwaan ibn Umayya jettan argattanii jirtan jechuudha. Safwaan ibn Umayya. فقال صفوان عم صباحا يا أبا وهب أجلس نتحدث ساعة فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية وتفق رجلان يتذاكران بدرا ومسابها العظيم. دوب صفوان أم صباحا غنم غرتي غاري صفاته جدي ميتاي أكاسان نراديم أدون غرتي دبرفنا جداني غافا واهي غافا لولا غرتيتين بدر الرهاسواني warroota achitti irraa hobba'e dubbatanii jechuudha. Gaafsan galchee warri Qureeshaa warra gugurdaa dhabe jechuudha. Kan akka galcheettiin abbaa Ikramaa jechuudha. Abu Jahaliin faa dhaban, Umayyaa faa dhaban, hedduu dhabame jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya kanarraa haasawanii achumatti eegasii deemee galchee ajjeesaa jedheen rasuula rabbiitiin salawaatullaahi wasalaamu alayhi. Gaafa Makkaan seen ammoo ajaa'ibatti seen inniin kun. Gaafa Makkaan dhufe seeyfii isaatti qorsa godhee xiyya isaallee dibee seeyfii isaallee xiyya dibee haala gartee dallansuun isa keessaa bobayuun isa keessaa lalisuun Madiinaa seene. Duuba akka inni Madiinaa seeneen Umar ibn Khattaab kan sahaabota rasuula rabbi wajjin taa'u achi ilaalee arge. Umar islaayuma san mormarraa dhayaa garuu rabbi isa baasee gaafsaniif rabbi isa baasee boodallee rabbi isa tolchee akkasitti gartee hucuucee hudhee رسول ربي برفيد صلوات الله وسلامه عليه. رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه قرر لافون نما معلومة سفيدي مي لغانت مي جديني قافت لك ما ننفن المكية كقلت صحابوني كان كيبوجي سنة كان قد ليفتو فيرين سنفن لغا منهي ميرين مالتو نفيد ريجرين سيفي أمو مالف درتي ديم تري جنانين سيفين كوني فتي كوني غافا قرتي بدريتو ومان فيني أدوافي دارين ومان فيني غاف سنو وفجيفة الجرابر دبين أكسيمتي لغا منهيم جدي رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه قاتا قرتي ملايكان قرتي جبريل قاتا رفيتي مجتو وان إني ديموف قاتا بيك رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه كن دلائل قرتي نبواتي وان ربي نساكن إني التمود النانين أتصفواني وجيني هجري قرتي إسماعيل جلتي التاني أكنا ندبني أن ديني قباوسو ديني قرتي تناف صداتشو بعد لنما ديني نراكا فلسو أرقت لي محمد ديمي أجيسان جني صفوان بن أمية دا ديني نتسر راباسا أبشر وجولين تنتلي وجولي تيان تكا إجا جولي تيان لالو لالا وان وجولين تي أرقتني أرقتنا مناف قبينيا كان كينات ليسي ديني اللي قرتيتين أنا تو إيغانها سيف جيرا جولي تنتلي أنا تسيف أفقا سين جنة جدي رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه أكسيف كاتين أفني لي رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه واتكن دبنة دبيتنا جلال دبيتنا أنا في إسمالي قتين نمني تقولين أجن دبين كن قتين قب مرة سير أفتي أتقوم قتين رسول ربي تري قوسا شهادة قبتي الله أكبر يوم سان شهادة قبتي أكسيت ملكاه بودي اللي قرتي ديميو إسايو قرتي قرسي جتشولا أكس فأذن له الرسول صلوات الله وسلامه عليه قافين قرآني سديت فاقباجر جتشولا علم أميري ابن وهب كان قافلو لبدري
sahaabonni gartee boojite sun maqaan eenyu ka jedhu wahabii akkas jechuudha. gaafii 19ffaadha. dhaamsi gachee umeyr Safwaanii dhaame keessa meenaaf ibsi. dhaamsa umeyr ibn wahabi Safwaanii dhaame keessa meenaaf ibsi sin jetti yookaan meenaaf himi jetti. umeyr gaafa makkaan seene Safwaanii waa dhaamee jira. Safwaanii akkaan dubbii ajaa'ibaa dhaamee fi maali sun jennaani خازن الرسول صلوات الله وسلامه عليه فوفاه مكة رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي أيام قولي فكني مكان سين يجرى رسول ربي عليه الصلاة والسلام يقنا قتيتيني دير عتجتشولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. ربي نجتي يما قولي فيك قتي مكان سين واتا يغسي غافا قتي رسول ربي صحابا كدني وجي مكان سين غافا كان اللي قتي كلو كيس جرا جچورا إني كيس جرا قتي umeyri keessa jira jechuudha. Safwaanitti dhufe waata بيت صفوان بن أمية إنك لسيد من سادات قريش أكن الله أتي إيجاسي تعالتوتا إيجاسي والرجالتيني قصصانيتي أنتم عليك من إبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن تكون دينا. فقال عليه الصلاة والسلام دوبا قلتي وانجليني أتي قلتي على ورا قلتي تندوسي على ورا قلتي تنقريشاتي نما لقيتي لك أبو نما أرقال لك أبو أتي نما قلتي وابدسي ويادو لا الحكمة دعوة الليلة سمرت لال أتي نما أقليك أبو نما وابدسي لا يادو نما وقلتي أجت انت اللي بيكو أتي نما قد دادا كتفارسي أرقتي خنافويو أما قلتي مخاف دقان قلتي أما تقبر تكوني ديني تحاجتي يادارين أمانتا تحاجتي يادارين أكسي تقلتي اتمجد غافي إيغسي تنرما غافي رما راجت شورا كان ديقدام مفادا أكنا جت جت شورا غافين ديقدام مفادا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ويتا أمير من وهب إسلام ما قبتي وكان فرأتي مال قد آفي جدين رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه وقعني إسلام ما فرأتي أمير من وهب إسلام ما فرأتي صحابة إساتي وادعم رسول ربي صلى الله عليه وسلم مال جدين. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن واطلقوا أسيره. أكن إلي رسول ربي أبو ليس خيسا دين برسيسا خليس أبو ليس متي المؤمن أكو المؤمن المسلم أكو المسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. رسول ربي وانجلين صحابة سانيتين أرغيته خليس أبو ليسامي تيجو غاف كفري كيس جران أدنا وانجلين رسول أغني إسلام ما قبتي أغني شهادة قبتي حقا قرتي وان ديموفسن إيسي دبي قرتي رسول ربي اتمسن أماني فرأتي لال إسلام ما شهادة قبتي رسول ربي مال جلين صحابتان برسيسا أبو ليسا خيسا دين الرا في دينه ديني سا خيستي برسيسا أما اللي وعلموه برسيسا إسا كاننا قرآن ربي برسيسا أما اللي بوجي أما إسا المسانا قد إيسا في الرسول ربي صلوات الله وسلامه عليه ورّيكنا سدين كإسا تقو دبت أرقت جرت جتشورا ورّي مرة اللي قتشيتين أكو مجرون همت اللي ما شاء الله كسم الكوفت جرت جتشورا غافين ديك دما سرتي هباتي ديبيسي وجين غافي ديك دمي تقفادا سينا براء بن مالك الأنصاري كيس جرسان لنور ديمي جرا مرة دبنين فين كناف وني قتشي تربي سيني دبر سيف ورأي قاسي تقف لما في سدي أفرشان باهي اللي سني همي بدأس إسا وجين سني في قبيسي
akkasitti kaafellee dubbanna jechuudha. Gaafii 21ffaadhaa deebiin isaa akkana gaafii wajjin. Gaafiin 21ffaadhaa akkana jetti. Obboleessi Baraa ibnu Maalik eenyu jetti. Namni Anas ibnu Maalik jedhe argatee jira. Innahu Baraa ibnu Maalik al-Ansaariyyu akuu Anas ibnu Maalik al-Ansaari jennee baranne. Anas ibnu Maalik خادم رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكسي دبيني deebiin leen Anas ibnu Maalikiiti. Gaafii 22ffaadhaa jechuudha. 22ffaadhaa sifa galchee Baraa himmee naaf ibsi yookaan naaf himii siin jetti sifa isaa akka inni jiru. Duuba galteettiin inniin kuni khaana ash'asu nama galchee mataan isaa faaggaati. Daalacha jechuun mataan isaa akkuma jiru jira jechuudha. Aqbara daalacha fuulaati. Daa'ila aljismi ammallee qaamni isaa yaraadha. Nama galtee qaamni isaa yaraati. Ammallee galteettiini ma'ruuqa galtee al-azmi jechuun lafeen isaallee xoche lafeen isaallee haphiidha. Wagguu eegasii taqtamuhu aynun ijji galtee achi isa laalte suni eegasii laaltee summa tazuuru anhu iz wiraaran achi laaltee irraa deebiti. Nama ija naman furre nama mataa faaggaati daalacha jechuudha gartee fuulli isaa ammallee qaamni isaa dhaagarteetiin yaraadha. Lafeen isaallee xocheedha. Ija gartee yoo achi ilaala ija naman furu nama gaachina hin qabne. Akkana ta'uu wajjiinuu waan inni tahe inshallah gaafii keessattuuyyuu itti dhufna jechuudha. Namni akkanatti jawaabee argatee jira jechuudha. 23ffaadhaan yeroo tokko keessatti ilaali itti dhufne yeroo tokko keessatti kuffaara hagamii wagguu walii bayanii mormarraa dabarsa. Yeroo tokko keessatti Baraa ibnu Maalik kuffaara hagamii morma isaa dhahee fixa. Yeroo takka keessatti bayinsa walii bayan keessatti namni 100 jedhe argate 100 qatala 100 min al-mushrikiina mubaarazatan wahdahu. Walii bayanii yeroo takka keessatti nama galchee kufriin nama 100 kuffaara 100 lafaan gahee jira 100 kudha warri jettanillee dhabdan 100 marraa takkatti. Gaafii 24ffaadhaa Baraa ibnu Maalik Baraa maal irra taa'ee dallawa irraan bu'ee balbala guddoo dirree eegasii hadiiqatul mawti kan hedduu galchee kuffaarri keessatti hobbaate warri ruum keessatti hobba'e sani maal irra taa'ee bane maal irra taa'ee yookaan itti gabbu'e jechuudha. 24ffaadhaa warri eegasii inniin kuni wantee jedhe argate wantee irra taa'ee itti gadi bu'e jechuudha. Wantee yeroo gartee limsuu ijaa keessatti وفي لمح البصر جلس براء بن مالك الأنصاري على ترس لال وانتي قباتها خيغسي قتي وانتي كنا رفعته ورفعته عشرات الفوت قتي لال الرماو ابو قراني جلكاياني ابو قران جلكاياني لال اتش قبا وانتي كاياني تي هذا قتي تقبيسني قلنا جنة نما قدالا nama lafeen isaa xocheetin jennere nama foon hin qabne nama ammoo keessa jajjaba komaandar ajaa'ibaati bar komaandar ajaa'iba tursii gubbaa taahee yookaan wantee gubbaa taahee eboo 10 jala kaayanii inni gacheeti wantee san gubbaa taahee asii eegasii ol darbanii gaji bu'ee wagguu lafan geenne usuu lafan geenne nama torbaa ol mormarraa dhahee balbala guddoo hadiiqatul mawt jedhamtu sani والرود آتين تنبيك كم تسنم نقافسا بني براء بن مالك الأنصاري وبوليس أنس بن مالك رضي الله عنه كنافويو ترسيو كاوان تورجت تنرقت تنجشتولا قافي لما كان ديك دمي شنف على جتشولا كان ديك دمي شنف على كان لما أكنا جدا جتشولا
gaafii 25 baraa wayita gacheetii lolli oo'e maal jedhee lallabe baraa ibnu maalik al-ansaariin wagga eegasii lolli oo'e akka walitti seenanii kufriin gachee fiddee haga gacheetiin goojjoo yookaan bakka qubsuma gachee Khaalid ibn Waliid ajajaa waraanaa jaartii isaa hamma irraa fudhatan takka gahan jechuudha jalatti cabsitee kuffaarri jajjabaattee wagguma kana gachee Khaalidoon ibn Waliid jechuudha goonni gacheetiin arabbiin gacheetiin maqaa bareedaa awwaame sun Sayfullahi al-Masluul baraa ibn Maalik midhate baraa'ii yeroon keetii akkam taatee dheen duuba baraa ibn Maalik al-Ansaari illee yooma san gachee as garagalee dubbii ajaa'ibaa dubbate فالتفت قرتين البراء بن مالك إلى قومه فقال يا معشر الأنصار يا جماعة أنصاره لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة فلا مدينة لكم بعد اليوم وإنما هو الله وحده ثم الجنة كان عليه نمت براء بن مالك كما قلت توتا إساء صحابة إساء متأتي جتشور يا معشر الأنصار يا جماعة أنصارا يا توتا أنصارا يا رجال تربين فارسسا لا يفكرن أكاقتين تنتلن تكونما منكم اسن الرا أكيان هندي بنا قم مدينات مدينات ديبؤون يولو لخنا هنجي فنجدين يولو لخنا هنجي فن مدينة تنامتي وركنة ندالا yoo adda eegasii milkoofne madiinaa lenteenna haa jabaannu yookaan ammoo madiinatti deebina jettanii hin yaadinaadheen madiinatti deebi'uun lola kana jabaachuudha jedheen falaa madiinata lakum isiniif hin jirtu madiinaan ba'da al-yawm eega guyyaa hadhaatii guyyaan dhiiraa hadhumaa jedheen وإنما هو الله وحده يوكان أمو صحابة رسول ربي وملماف باتي بلسومو دعاني إيقاس جنة ربي قالوا حقنوا وإنما هو الله بلو كان قتش ربي فكرتي للي جنة ربي سنقالوا لدين وإنما هو الله وحده يوكان أمو جنة ربي سنقالوا دي ربي تيف للي بلسومسو إيقاس أمو قتش يون رأولا أمو دون جنة ربي سين مال الجنان قندسان تويو جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوض الكبير قندسان تقبسما ور مؤمنات قندسان تقبسما ور قتي ربي صداتيتي ربي بوليتي قندسان تو قند إيقا قتي سيناني كيسان بالي قندسان تو قندقتي ربي القرآن كيستي بك هدتو فارستو قندساني ساعتي اللين دي مجرى بإذن الله ديبي إن شاء الله لما فاتيف ورقته انجفتي وجين حما ولدت ديبنوتي بك جرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته